Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himu kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Mariin paanaalii agarsiisa suuraa waa'ee Itoophiyaa jedhu mata duree Finfinnee keenya Itoophiyaa jedhuun godaambaa saayinsiitti gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree gorsaa fi paarlaamaa Paan Afrikaa obbo Ashiinee Aasteen yaada marii haala siyaasa dimokiraatawaa hunda haammataa ijaarsa mootummaa Itoophiyaa keessatti jedhus dhiyeessaniiru. Barreeffama isaanii keessatti waa'ee Itoophiyaa yeroo kaasnu kan haasofnu waa'ee gaarreenii fi mukoota isheeti jedhanii yaada akkasii jijjiiruu qabnas jedhaniiru. Xiyyeeffachuu kan qabnu namoota Itoophiyaa jijjiiran namoota gaarreenii fi lageewwan ishee beeksisan adda baasuun dhaloonni akka beeku taasisuudha jechuunis kaasaniiru. Namoonni baay'een waa'ee Gaambeellaa wayii sana gaafatan kan beekan waa'ee laga Baaroo fi qabeenya uummata isheeti malee waa'ee uummattoota Aniwaak, Nuweerii fi Gaambeellaa jiraatanii miti jechuun mudannoo isaanii ibsu. Anis waa'ee laga Fincaa'aa Abbaayyaa malee waa'ee jiraattota naannawaa sanaa baay'ee hin dhageenye. Kun kan agarsiisu kan dubbachaa jiraanne waa'ee namaa osoo hin taane waa'ee qabeenya uumamaa ta'uu isaati jechuun ibsanii haala kanaan hunda haammataa nuti barbaannu fiduu hin dandeenyu jechuun ibsaniiru. Hundi keenya daa'imman keenya barsiisuu kan qabnu Itoophiyaa jechuun nama cina isaanii jiru ta'uu qaba jedhanii kun yoo ta'e biyyattiin gara fuulduraatti imalsiisuun akka danda'amu dubbataniiru. Waltajjiin marii kun itti fufaa kan jiru yoo ta'u barreeffamoonni marii biroos dhiyaachaa jiru. Gaaffiin siyaasaa Oromoo sabaa fi sablammoota kaanii Itoophiyaa keessaa waggoota dheeraaf ture fincila uummataa kaasuun bara 2018 ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad aangootti fide. Olaantummaa siyaasaa TPLF waggoota 27 fi Itoophiyaa keessa turetti xumura godhe. Garuu fincila biraa dhalee jedhame. Gammachuu Tsaggaa'ee dabalata akka taanutti qindeessa. Gaaffiin siyaasaa Oromoo fi saboota kaanii Itoophiyaa keessa waggoota dheeraaf ture fincila uummataa kaasuun bara 2018 muummicha ministeeraa Abiy Ahmed aangootti fiduun ni yaadatama. Kun olaantummaa siyaasaa TPLF waggoota 27 turetti xumura godhe. Garuu fincila kan biraa dhale. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa TPLF fi paartii badhaadhinaa gidduutti uumame babal'achuun waraana Tigraay waggaa lamaaf ture kaase. Waraanicha paartii biyya bulchu cinaa dhaabbachuun paartileen Amaaraas ta'e naannolee kaanii deeggaraa turan. Keessumaa naannoo Amaaraatti hidhattoonni faannoo waraanicha irratti hirmaatan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'een booda qawwee lafa kaa'uun qe'eetti deebi'uuf heeyyamamoo hin taane. Inumaayyuu deebi'anii bulchiinsa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mormuutti ce'an. Kana malees karoora mootummaan humnoota addaa naannolee irra deebi'ee gurmeesse kan naannoo Amaaraa mormiin mudatee haala naannicha keessa jiru daran hammeesse. Kana hordofee rakkoon nageenya naannichaa humna isaatiin ol taanaan mootummaan federaalaa akka gidduu seenuuf jalqaba ji'a hagayyaa gaaffii dhiyeesse. Mootummaan Itoophiyaa humni hidhatee naannicha keessa socho'u kun mootummaa naannichaa humnaan fonqolchuun gara mootummaa federaalaatti dhufuuf kaayyeeffatee socho'a jechuun labsii yeroo muddamaa labse. Hidhattoonnii fi aktiivistoonni hidhattoota faannoo deeggaranis ka'umsi keenya Amaara bilisa baasu galmi keenya immoo Itoophiyaadha jechuun dhaadannoo isaaniiti. Piroofeesar Mararaan rakkoo naannoo Amaaraas ta'e kan bakka kaanii furuuf mootummaan qondaalota isaaf amanaman qofa osoo hin taane uummata bal'aa waliin araaramuun biyya bulchuu qaba jedhan. TPLF madaasaa qoorsataa jira malee yaadni isaa eessa akka jiru baruunni ulfaata. Rakkoon naannoo Amaaraa bal'ataa adeemeera. Hunda caalaa Oromiyaan kutaalee adda addaa keessatti namni ni ajjeefama, ni hidhama, dararaa guddaatu jiras jedhaniiru. Karaa biraatiin beektonnii fi namoonni siyaasaa Amaaraa kanneen bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed morman heeruma mootummaa Itoophiyaa ragga'ee hojiirra tureyyuu hin fudhannu ejjennoo jedhu qabu jedhan. Waldhabdee dhiyeenya naannoo Amaaraatti ka'eef sirna mootummaa kanaa baraaruuf gatii guddaa kaffallee garuu amma beekaa nu dhiibaa jira. Nutti galagalee nu rukutaa jira, nu ganeera, qawwee nu hiikkachiisaa jira jedhanii amanuu isaaniiti jedhan Piroofeesar Mararaan. Piroofeesar Mararaan lafti walqaayitti xagadee yeroo waraana Tigraay gara naannoo Amaaraatti deebisuu ibsan nu harkaa ba'aa sodaa jedhu qabu jedhan. Lafti naannoleen lamaan irratti wal dhaban kun akkaataa heera mootummaan deebii akka argatu waliigaltee Piriitooriyaan mallattaa'ee ture. Dabalataanis naannoo Amaaraa keessa faannoo dabalatee qaamni alidilee hidhatee dabaluu wal qabatee mootummaan qaamni hidhate lama biyya tokko keessa jiraachuu hin qabu jechuun tarkaanficha fudhate jedhan Dr. Mararaan. Yeroo TPLF lafa keenya nurraa fudhachuuf qophaa'anitti mootummaan qawwee nu harkaa fudhee TPLF nutti gadhiisa shakkii jedhu qabu kan Amaaraati jedhaniiru. Mootummaan federaalaa bulchiinsa erga waraana Tigraay as lixa Tigraay bakka wal dhabdeen daangaa jirutti hundaa'e diiguun bulchiinsa biraa akka hundeessu ibsee jira. Sodaan kun naannoo Amaaraa keessatti humna nageenya mootummaa fi hidhattoonni alidilee naannicha keessa socho'an yookaan faannoo gidduutti wal dhabdee uumuun labsii yeroo muddamaa labsameera. Piroofeesar Mararaan xiinxaltoonni Amaaraa bulchiinsa muummicha ministeeraa Dr. Abiy yeroo ammaa mootummaa Oromoo jechuun haa ibsan malee uummanni Oromoo garuu addatti waan argatee hin qabu jedhan. Mootummaan kun mootummaa badhaadhinaati. Mootummaa
mootummaa Oromoo qofa miti isaanis Oromoo qofa bakka buuna waan jedhan miti garuu gaafa rakkatan Oromootti yookaan qeerrootti hirkachuutu jira malee kanuma Itoophiyaati jechuun BBC'tti himan. Namoonni siyaasaa Amaaraa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo qabatan Musee keenyadha sabboonummaa Oromoof Tigree nuu cabsa jedhanii deeggaraa turan. Amma immoo isaanumti deebi'anii mootummaa keenya miti jechuun alaaf keessaan mormii jalqaban jedhan. Mootummaan kun rakkoo siyaasaa hiikuu dadhabeeras jedhaniiru. Warra gaaffii siyaasaa qabatanii siyaasa keessa turan duubatti dhiibee ofumaa fedhii koo biyya kana keessatti hojiirra oolcha waan jedhu fakkaata. Kana keessatti waliigaltee biyyaalessaa fiduu dadhabes jedhaniiru. Haalli kun biyya kana wal dhabdeef rakkoo nageenyaa keessa galche kan jedhan hayyuun kun maraan martoo walitti bu'iinsaa keessaa bahuuf waliigaltee biyyaalessaa dhugaa ta'e qofatu furmaata ta'a jedhanii gabaasni kan BBC'ti. Baankiin Gadaa damee isaa 65ffaa godina Baalee magaalaa Roobeetti banuun hojii eegalchise. Baankiin Gadaa baatii muraasa gidduutti maamiltoota 100,000 horachuus danda'eera. Lalisaa Lamuu dabalata qaba. Baankiin Gadaa tokko jedhee bara 2012 eegaleem. Har'a waggoonni 3 lakkaawamanii kaapitaala qarshii biliyoona 2.2 irra gahuusaan maamiltoota isaatiif ifoomsuun tokko jedhee dameelee baankii guutummaa biyyattii keessatti banuu eegaleem. Baankichi yeroo ammaa kana maamiltoota 100,000 horachuus danda'ee jira. Tibba kana ammoo godina Baalee magaalaa Roobeetti damee isaa 65ffaa banee jira. Daayirektarri Piroomooshinii fi Maarkeetingii Baankii Gadaa obbo Faxxanaa Alamuu hundeeffama Baankii Gadaa baankota biroorraa adda akka taasisu fayyadamummaa kaafamtoota misoomaa mirkaneessuu aadaa fi eenyummaa hawaasa tajaajiluu bu'uura godhachuu aadaa qusannaa dhaloota qubee ammayyeessuu irratti xiyyeeffachuu fi teekinooloojii ammayyaatiin deeggaramuusaa akka ta'e dubbatan. Baankiin Gadaa baankota jiran irratti baankii tokko ta'ee ida'amuu dhufetu hin ta'in hanqinoota irra kaan irra maaltu jira maaliin qabadhee gara uummata kootan ba'a kan jedhu kan qabatee gara uummata isaatti ba'edha. Keessumattuu fakkeenyaaf baankota bira kan hin jirre kan akka community banking ummata hawaasu kakaasuudhaan qusannaa irratti ummata sana waan gochuudhaan akka inni qusatu akka inni misooma keessa illee galee gahee mataa isaa taphatu gochuu keessatti teekinooloojii ammayyaa kan ta'e fudhatee amma kan akka timoona kan teekinooloojii saduma qabatee gara baankii keessa kan galeedha. Gamoo mataa isaa bitachuudhaan inni guddaa kan adda isa godhu aadaan isaa maqumti isaa kun adda isa godha. Ummata keenya bakka bu'a. Ummata Oromoo irra darbee kan biyyaa kan ta'e kan addunyaa ta'e Gadaa kan jedhamu UNESCO irratti illee kan galmaa'e maqaa kana qabatee maqaan kun biraandiin isaa biraandii haaraadha. Biraandii mataa isaa qabatee ba'uunsaa wanta guddaadha. Manaajimentootaa fi hojjettoota cimsuudhaan kan dhufe waan ta'eef wantoonni hedduu adda kan isa godhudha jechuu. Baankii Gadaa tajaajila faayinaansii waliigalaa laachuun cinatti tajaajila baankii dhalarraa bilisaa ta'es iddoo hundatti babal'isaa akka jiru kan dubbatan Baankii Gadaatti Daayirektara damee dhalarraa bilisaa obbo Abdul Jabbaar Kadiriim. Baankichi akkaataa qusannaa fi itti fayyadama faayinaansii irratti maamiltootaaf leenjii hubannoo kennaa jiraachuus himanii jiru. Tajaajila baankii dhalarraa bilisaa yookiin immoo kan seera shari'aa hordofee hojjetu isas jalqabumarraa irratti hojjechuudhaan tajaajiloota dhalarraa bilisaa namni kamiyyuu kan barbaadu akka argachuu danda'uuf qophii hunda xumurree hojjetaa jirra. Tajaajila daldala alergii fi galchiis irrattis jalqabumarraa kaanee hojjechuudhaan hariiroo baankota biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliin uumuudhaan isas hojiitti seennee jirra. Community banking yookiin immoo baankii hawaasummaa kan jedhuun har'as bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti leenjiin qonnaan bultootaaf hubannoo qonna irratti faayinaansii irratti qabiinsa maallaqaa irratti kennuudhaan qonnaan bultoonni qonni isaan hojjetaa jiran qonni kun yoo ammayyoome hojii guddaa ta'uu isaa akka ummata biraatiifis baramu bu'uura godhachuudhaan leenjiin kun iddoolee garaagaraa 11tti kennamee jira jechuudha. Inni biraa baankiin keenya yeroo ammaatti sadarkaa maalirra jira yoo nuun jettanii dameelee isaa 65 ol hojii eegalsiisee jira. Dameenarra bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti maqaa Baalee Roobee jedhuun hojii eegalsiisnu kunis damee 65ffaa hojii keessa jiru ta'ee galmaahee jira. Maamiloota 100,000 ol horachuudhaan maallaqa kuufame biliyoona 2.2 ol ji'a 8 keessatti muddee 15 irraa eegallee maamiloota amma isiniin jedhu maamiloota 100,000 olii fi maallaqa kuufamaa biliyoona 2.2 ol horachuu dandeenyee jirra. Kunis abdii ummanni baankii kana guddisuuf qabu kan nutti horeedha jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Zaariyaa Abdurii gama isaaniitiin dhaabbileen misoomaa tajaajila faayinaansii laachuun cinatti aadaa fi duudhaa eenyummaa uummataa tajaajilanii kunuunsaa deemuun murteessaa ta'uu yaadachiisan. Akkuma maqaa isaa baankii haaraa uummata Oromootiif bakka bu'ee dhufe waan ta'eef dhaloonni haaraa kun baankii isatti fayyadamuun qusannaan baay'ee murteessaa jechuudha. Kanaaf uummata Roobee baay'ee waa'ee qusannaan barsiisan. Uummata aadaa qusannaa bare waan ta'eef uummata ammoo boruuf jijjiiruuf qophaa'aa ta'e waan ta'eef isinis uummata kana wajjitti maxxaqxanii baankii kana baankii kaapitaala xiqqaa qabu kana gara kaapitaala guddaatti akka ce'u taasisuudhaaf qophaa'ummaan keessanii fi qophaa'ummaan uummata magaalaa keenyaa cimaa waan ta'eef kana harka wal qabannee baankii kana guddisuudhaaf har'a boru osoo hin jenne ammarraa kaanee waraqaa qusannaa isaa baasuu qabaachuu kan barbaadamus kana waan ta'eef uummanni diinagdeedhaan yoo ijaarame siyaasa qofaa miti biyya tokko kan bakka ga'u. Baankiin Gadaas waan eenyummaa saba kanaa calaqqisiisu loogoo isaa godhatee hundaa'uun isaa caalmaatti fudhatamummaa uummata keenyaa argateera jedhan. Jiraattonni magaalaa Roobee aaksiyoona baankichaa bitachuurraa eegalee maallaqa isaanii baankichatti kuufachuun baankii calaqqee eenyummaa isaanii ibsuun hundaa'e kanarraa fayyadamoo ta'uu fi qophii ta'uu dubbatan. Baankonni hedduun ka Oromollee Oromiyaa baankiin hedduun osomaa jiru har'a maqaa Gadaatiin wanni jedhamu kun waan guddaadha. Akkanuma abboota bichaa osoo hin tahin ijoolleen lafaa dhufu baankiin kun argitee aadaa keenya seenaa keenya safuu keenyan nuu deebi'e jedhee itti fayyadamuun waan guddaadha. Kanaaf anillee baankota biraatitti illee hedduu osoo fayyadamu miseensa baankii kanaati irratti qadalleen fayyadama ammallee maatii keenyallee mataa keenyaanillee irratti hirmaannaa jajjabeessuu qabnaa yaada jedhu qaba. Gadaa jedhame Oromoodhaa waa hundaa. Gadaan nuuf bilisummaadha, diinagdeedha, waan hunda keenya jechuudha. Keessumattuu godina Baalee gannaalee daawwadhaan wal qabatee kaafamtoota misoomatitu ture. Baankiin Gadaa tan hin yaadatamin sababa warra misooman kaasamu kanaan yaadatamee to'i isaan hundaa'e waan ta'eef nuti akka godina Baaleetitti baankiin kun hankeenya nuun ta'e nuuf ta'e nuuf immoo sadarkaa guddaa gaa jennee eegganna. Kanaaf gara tokkoon aadaa keenyas kan duraan dagatame san deebisnee kaasa gara biraatiin immoo uummata Oromoo kan hawaasa Oromoo kana diinagdee keessatti galcha diinagdeedhaan akka cimu diinagdeedhaan akka of danda'u gochuu keessatti baankiin Gadaa gahee guddaa taphata jenneeti irraa eena jechuudha. Jalqabumarraa gahee kiyya sheerii bitadheen jira. Kana qofaa miti ammallee immoo waan qaburraa asitti akkaawuntii baneen qusachaa jira. Fuula daraafis diinagdee guddisuu qabna waan ta'eef gara baankii kanatti dhufanii dhaloonni haaraan kun baankii kana keessatti qooda fudhatanii abbaa baankii abbaa diinagdee akka ta'aniin dhaamaaf jechuudha. Gabaasni kan waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Roobee. Godina Harargee lixaatti pirojektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu birrii miiliyoona 600 oliin ijaaraman tajaajila kennuu jalqaban. Godina Harargee lixaatti pirojektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu birrii miiliyoona 600 oliin ijaaraman tajaajila kennuu jalqabuu bulchiinsi godinichaa beeksise. Bulchituun godina Harargee lixaa aadde Ikram Xahaa rakkoo dhiyeessii hanqina bishaan qulqulluu uummata godinichaa furuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Keessattuu godinichi naannawa gammoojjitti rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu furuuf lammiileef konkolaataa botteen bishaan dhiyaachaa fi turuu heeraniiru. Rakkinicha karaa waaraa ta'e furuuf hojii hojjetameen bara 2015 pirojektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu birrii miiliyoona 600 oliin ijaaraman hawaasaaf tajaajila kennuu jalqabuus himaniiru. Godinichatti pirojektoota bishaan dhugaatii qulqulluu tajaajila kennuu jalqaban keessaa aanaa burqaa dhiinuutti sararri bishaanii kiiloomeetira 110 diriirfamee akka fakkeenyaatti kan heeramudhas jedhaniiru. Pirojektii kanaan lammiilee 68,000 oliif bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyaachuu danda'us himaniiru. Aanichatti sababa hanqina bishaan dhugaatii qulqulluun haadholii fi daa'imman rakkoo cimaaf saaxilamaa turuu himanii beellamnis rakkoo bishaaniin miidhaan irra gahaa tureeras jedhaniiru. Bishaan dhugaatii qulqulluun akkanaan hawaasaaf dhiyaachuun isaa lammiileen hojii misooma irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan carraas kan uumuudha jedhaniiru. Itti aanaan biiroo bishaanii fi inerjii naannoo Oromiyaa Injiinar Mahammad Nuuraa gama isaaniin gaaffii uummata naannichaa yeroo dheeraa kan ta'e rakkoo bishaan dhugaatii furuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Bara baajataa darbee rakkoo dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu uummata naannichaa furuuf birrii miiliyoona 10 oliin pirojektoonni bishaan dhugaatii ijaaramuu himaniiru. Pirojektoonni kunneenis uummata naannichaa miiliyoona 3.7 fayyadamaa kan taasisu ta'uu heeranii jiraattonni godina Harargee lixaa tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu argatanis rakkoo isaanii furamee fi bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu isaanii gammaduu himaniiru.
Ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa adde Caaltuu Saanii kantiibaa ittaantuu Stuttgartii Jarman waliin dhimmoota pilaanii magaalaa fi eegumsa naannawaa irratti waliin mari'ataniiru. Jilli adde Caaltuun durfamu Jarmanitti ambaasaadar Itoophiyaa Fiqaaduu Bayyanaa waliin ta'uun qabeenya dureeyyii irraa argameen giddugala teeknooloojii daa'imman umurii waggaa 7 hanga 12 hojjetame hojiirra oolanii daawwataniiru. Qaamni tokko Itoophiyaa haa tajaajilu mata duree jedhuun taateewwan garaagaraan akka kabajamu ibsame. Qaamni tokko guyyaa tajaajilaa jedhamee mogga'ee mata duree Itoophiyaa haa tajaajilu jedhuun taateewwan garaagaraan akka kabajan manneen hojii 3 beeksisan. Guyyaa kana ilaalchisuun Komishinarri Komishinii Siivil Saarvisii Dr. Makuriyaa Hayilee, Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee, Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii Dr. Alamuu Simee waloon ibsa kennaniiru. Akka ibsa hooggantoota kanneenitti qaamni tokko bara 2015 guyyaa tajaajilaa jedhamee moggaafame mata duree Itoophiyaa haa tajaajilu jedhuun taateewwan garaagaraan kabajuuf qophii xumuruu beeksisaniiru. Akkaataa mana hojii isaaniitti guyyichatti wantoota raawwachuuf qophaa'an irrattis dubbataniiru. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee marsaa 5ffaan qaamni tokko kan eegalu ta'uun ibsame. Kaarnivaalli aadaa Goobee fi Shinooyyee magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti haala miidhagaan kabajuuf qophiin xumuramuu koreen kaarnivaalichaa ibsa miidiyaaleef kenneen beeksise. Odaa Habtaamuu dabalata saakattaa nutti dhiyeessa. Dhaabbanni piroomooshinii aartii boraatii aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qaamni tokkorraa eegalee kaarnivaala Goobee fi Shinooyyee kan eegalu ta'uu guyyaa irraa ibsa miidiyaaf kenneera. Kaarnivaalli aadaa Goobee fi Shinooyyeen magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti haala miidhagaan kabajuuf qophiin xumuramuun ibseera. Feestivaalli kun aadaa Goobee fi Shinooyyee waggaa waggaadhaan marsaa 4f dhiyaatee kan turee fi kan baranaa ammoo gara kaarnivaalaatti ol guddisuun marsaa 5ffaaf kan kabajamu ta'uu himameera. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee marsaa 5ffaa kana yommuu kabajnu aadaa fi duudhaa Oromoo kaleessaa ture gara magaalaa Finfinnee iddoo isaa duriitti deebisuuf karoorfamee ta'uu hoogganaa itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Biraanuu Buutee ibsa miidiyaa kennaniin ibsaniiru. Feestivaalicha magaalaa Finfinneetti sirna bareedaan bakka qeerroo fi qarreewwan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman argamanitti marsaa 5ffaaf kabajuuf addureen xumuramaa jiraachuu hundeessaa fi dura ta'an dhaabbata piroomooshinii aartii boraatii dargaggoo Biruuk Girmaa himeera. Dhaabbatichi waggoota darban arfan feestivaala Goobee fi Shinooyyeen kabajaa kan ture ta'uu himuun yeroo ammaa gara kaarnivaala Goobee fi Shinooyyeetti guddatee dhalootaaf seenaa hin dabarre kaa'aa jiraachuus kaaseera. Kaarnivaalichi aadaa Goobee fi Shinooyyee Finfinnee keessatti deebisuuf madda galii turizimii gochuun aadaa fi duudhaa Oromoon itti bara haaraa simatu biyyaa fi addunyaatti beeksisuudhas jedhameera. Kaarnivaala aadaa Goobee fi Shinooyyee kana gara dhaabbataatti ol guddisuudhaan yeroo ammaa dhaabbata gargaarsaa guddifachaa hundeessuun aadaa uummanni Oromoo kaleessaa lammiilee rakkatanii fi akkaataa itti wal gargaaraa ture karaa qo'annoo fi qorannoon addaan baasuun hojiin tajaajila lammummaa akka ittiin hojjetamu ta'as jedhameera. Qeerroo fi qarreewwan magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee akkasumas godinaalee Oromiyaa akkaataa uffannaa aadaa duudhaa ganamaa eeggatee fi tapha aadaa waqtii birraa naannoo isaaniitti taphatamuun garee gareedhaan akka irratti of qopheessan dhaamameera. Duudhaa fi aadaa Oromoo handhuura keenya magaalaa Finfinnee keessatti akka hidda gadi fageeffatu gochuuf qaamni kamuu qooddata seenaa kanaa ta'uuf hunduu ga'eesaa bahuu akka qabus dargaggoo Biruuk Girmaa ibseera. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee kun qaamni tokkorraa sirnoota adda addaan kan kabajamu yoo ta'u fulbaana 10 bara 2016 ni golabamas jedhameera. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee Oromoo ammayyummaa fi haalota garaagaraan dagatamaa dhufe dhaloota barsiisuu fi deebisanii dhaabuun barbaachisaa ta'uu ibsichaan himameera. Dabalataanis magaalaan handhuura Oromiyaa Finfinneen kan duraanii caalaa waqtii ayyaanaa kana foolii Oromoo urgaa'u qabas jedhaniiru. Itoophiyaan investimentii Chaayinaa hawwachuuf imaammata mijataa hojiirra oolchuuf akka jirtu Komishiniin Investimentii Itoophiyaa beeksise. Yoonaas Mangashaa dabalata qaba. Itoophiyaan hariiroo dinagdee Chaayinaa waliin qabdu babal'isuuf imaammata investimentii alaatiif mijatu qopheessuu fi dameewwan dursa kennituuf agarsiisuudhaan dhaabbilee Chaayinaa gara Itoophiyaatti hawwachuuf karoorfachuu ishee Komishinii Investimentii Itoophiyaa Laliseen namee himan. Komishinar Laliseen fedhii investimentii guddaan Chaayinaa irraa gara Itoophiyaatti jiraachuusaa fi dameewwan dursa kenninu 5 kanneen akka oomishaa, qonnaa, albuudaa, ICT fi turizimii irratti dhaabbilee Chaayinaa waliin hojjechuuf qophiidha jechuun People's Daily Online itti himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa investimentii biyya alaa hawwachuuf paarkiiwwan indaastirii 30 ol ijaaruusaas himanii jiru. Kana malees biyyattiin dhaabbilee daldalaa Itoophiyaa keessa socho'aniif tajaajila si'ataa bakka tokkotti argamu ni kenniti jedhan. Paarkiin indaastirii dhuunfaa biyya keenyaa ni jalqaba. Paarkii indaastirii Chaayinaadha jechuun yaadachiisanii kunis paarkii indaastirii bahaa kan carraa hojii
namoota 20,000 oliif uumedha jiran akkasumas Hojaan Group dabalatee investimentii guddaan achi keessatti akka argamanii jiru. Kanaafuu dinagdee biyyattii irrattis ta'ee uummata keenyaaf carraa hojii dabalataa uumuu irratti dhiibbaa guddaa uumnaa jedhan Komishinar Laliseen. Akka biyyaatti Afrikaa keessatti agarsiiftuu badhaadhinaa ta'uuf mul'ata guddaa qabna. Sana akka ta'uuf biyya kana keessatti investimentii dabalataa nu barbaachisaa jiran. Kanaafuu dhaabbileen Chaayinaa dameewwan adda addaa qorachuudhaan nu biratti investi gochuudhaaf ga'umsa guddaa qabna jechuun himanii jiru. Komishinar Laliseen investoroota Chaayinaa fi daldaltoonni Itoophiyaa keessatti argaman guddina dinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessatti gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu himanii gumaacha isaaniitiifis galateeffatanii jiru. Daldala Chaayinaa keessatti wanti an baay'ee dinqisiifadhu yeroo hundaa qormaata isaan mudateef hin komatanii qaama furmaataa ta'uu barbaadu jechuun galata isaaniis dabalaniif jiru. Komishinar Laliseen dabalataanis dhimma inisheetivii beeltiif daandii BRI yookaan misooma bu'uuraalee barbaachisoo ta'an dabalatee bu'aa Itoophiyaan waggoota muraasa darban kanarraa argatte ta'uu himan. Inisheetiviin daandii beeltii investoroota hedduu Itoophiyaa keessaa qabaachuu keessattuu bu'uuraalee misoomaa irratti investi gochuu hariiroo fi walitti dhufeenya dippiloomaasii keenya daran cimsuu investoroonni Chaayinaa Itoophiyaatti bal'inaan carraa hojii akka uuman gochuu keessatti gahee guddaa taphataniiru jedhan. Akkasumas hariiroo aadaa kan uummataa biyyoota lamaanii guddisuu keessatti gahee guddaa taphachuusaa himanis galateeffatanii jiru. People's Daily Online irraa odeeffanne. Dhaabbanni Global Livability Index waggaa waggaan sadarkaalee magaalota jireenyaaf mijatoo ta'an beeksisuu bara kanaa xiinxala magaalota addunyaa 173 gaggeesseen magaalaa guddoo Awustiraaliyaa Viyeenaa sadarkaa tokkoffaa irratti jireenya mijooftuu ta'uu ibse. Magaalota Afrikaa sadarkaa dhumaarra kaa'aman ammoo magaalaa Liibiyaa fi magaalaa waraanaan jeeqamaa jirtu Sooriyaa attamiin jiraattota isaaniif rakkisoo akka ta'an gabaasichaan kaa'eera. Lalisaa Lamuu dabalataa akka ta'anutti qindeessa. Magaalaan tokko jireenyaaf mijataadha jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuuf waggaadhaa waggaatti qoratee kan beeksisu Global Livability Index waggaa waggaadhaan sadarkaalee magaalota jireenyaaf mijatoo ta'an ifoomsa. Kanaanis xiinxala magaalota addunyaa 173 kan ilaale yoo ta'u, xiinxala bara kanaatiin magaalaan guddoo Awustiraaliyaa Viyeenaa sadarkaa tokkoffaarraa teessee jirti jedhe. Global Livability Index magaalota yoo filatu ulaagaa kan godhate tasgabbii sirna fayyaa, aadaa fi haala naannawaa akkasumas immoo haguuggii barnootaa fi misooma bu'uuraalee ilaaluun jireenyaaf mijatoo ta'uudhaan sadarkaa olaanaarra kaa'aman irra caalaan magaalota warra lixaa ta'uu ifoomsa. Qaala'insa gatii gabaa addunyaa akkasumas immoo waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti uumamee tasgabbii dhabiinsa gabaa miidhanii fi nyaata hordofsiisan illee magaalonni filataman rakkoolee kanneen dandamachuun jiraattota isaaniif jireenya gaarii mijeessuu isaanii ilaaleera jedha. Magaalaa Afrikaa sadarkaa dhumaarra kaa'aman ammoo magaalaa Liibiyaa fi magaalaa waraanaan jeeqamaa jirtu Sooriyaa attamiin jiraattota isaaniif rakkisoo akka ta'an gabaasichi xiinxalee jira. Magaalota addunyaa barana jireenyaaf mijatoodha jedhaman keessaa BBC'n jiraattota magaalaa 6 dubbisuun mijachuu magaalota kanneenii ilaaleera. Magaalaa guddoon Awustiraaliyaa Viyeenaan magaalota addunyaa kana jireenyaaf mijatoodha jedhaman keessaa tokkoffaarra yoo kaa'amtu kun yeroo jalqabaaf ta'uu isaati. Waggaa lamaan dura sababii weerara COVID-19 dhorkaan mankuusaa fi restoraantota ishee sadarkaa tokkoffaa dhabsiisullee irra deebiin sadarkaa tokkoffaa irra teessee jirti. Magaalattiin kun tasgabbii olaanaa qabdu, dhiyeessiin fayyaa, barnootaa fi misooma bu'uuraalee guutuun gahaa ta'uu jiraattonni dhugaa ba'u. Magaalonni jireenyaaf mijatoo fi aanjaa'oo ta'an qaala'insa jireenyaa kanneen dandamatan lammiilee isaaniif mana kiraa ka haala mijeessan akkasumas immoo baawwan dinagdee fi siyaasaaf haala mijataa ka lammiileen isaanii biyya isaaniitti jaallatan jedhamanii fi hallureewwan tokko tokko ilaalamaniiti. Walumaa galatti magaalowwan sadarkaa tokko haga 10 qabatan Viyeenaan Awustiraaliyaa, Kopenhagen Denmark, Melbourne Awustiraaliyaa, Sydney Awustiraaliyaa, Vancouver Kanaadaa, Zurich Switzerland, Calgary Kanaadaa, Geneva Switzerland, Toronto Kanaadaa, Osaka Japan, Auckland New Zealand jechuun tokko haga 10tti sadarkaa kenneefiitii jira. Dhaabbanni Global Livability Index waggaa waggaadhaan sadarkaalee magaalotaa baasu barana biyyoota lixaa olaantummaa gaarii argatanii jiru. Magaalonni Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Duubaay kan keessatti hin hammatamin jiran magaalonni jireenyaaf mijatoo ta'an sababa wal morkii dinagdeetii fi akkasumas immoo haala anjaa daldaltoonni keessatti hammataman jiraniif kana keessatti hin hammatamin afanii jiru. Oduu ispoortiitiin ammoo tapha Pirimeer Liigii Ingilaand torbee afuraffaa sanbata lamaan taphatamaniin kilabni Arsenaal Maanchister Yuunaayitid dirree isaa irratti goolii 3-1 injifate. Lalisaa Alamuu.
Premier League England bara kana erga eegalee baatiin tokko dudduubatti konkolaatee jira. Amma torbee shanaffaa torban hangafaa imaluutti jiru. Tapha Premier League England torbee arfaffaa daran hawwataa fi miidhagaa ta'een sanbata lamaan katabatamaanii turaniin Arsenal Manchester United dirree isaa irratti goolii 3-1 injifachuun ajab nama jechisiisee jira. Taphi haalaan miidhagaa fi bareedaa ta'e kun olaantummaa Manchester United ka eegale yoo ta'u dhumarratti garuu goolii ajaa'ibsiisoo Rice fi Jesus Gabriel galchaniin Arsenal olaantummaa qabatee darbe. Tapha diraamaan guutamee fi Arsenal 3-1 Manchester United mo'ate kanarratti gareen Arsenal tapha fooyyaa ta'e taphachuun olaantummaa isaa tapha marroo arfaffaa kanaan masaanuu isaa irratti ilkaan gammachuu seeqqatee darbee jira. Fannoo Arsenal kanaan taphataan sarara gidduu maallaqa guddaan bitamee Rice geeleen caabaachuun goolii akka dammadaan muuminyooftu galchuun olaantummaa warra dhukaastotaa fiiceetti baasuudhaan gammachuun isaanii haga alkan edaatti balbaloomaa oolee jira. Raawwii fi injifannoo Rice tapha irratti argate taphataan kun yoomuu qaama qalbii tapha gurguddaa irratti Arsenaliif jiraachuusaa kan mirkaneessu ta'ee galmaa'e. Taphicha boodas Rice akka Sky Sportiitti himetti Arsenal kilaba guddaadha. Dhiibbaa guddaan tureera garuu dhiibbaa kanaa dandamachuuf dandeettii koo sadarkaa olaanaan fayyadameera jedhe. An waan haaraa barachaa of fooyyessaa deemuuf qophii guddaan qaba. Gara gulantaa itti aanutti ce'uuf dhiibbaa uumuu qabna. Hunduu ajaa'iba ture. An kolfaan namootatti dubbachuun barbaada. Sana dhugoomseera jedhe. Nama Manchester Uniteditiin goolii Marcus Rashford daqiiqaa 27 irratti galcheen dursuu ka eegale Manchester United sekoondiiwwan booda garuu dursaan garee Arsenal Martin Odegaard galchii wal qixxeessitu galchuudhaan gammachuu warra seexanoota diddiimoo biyyootti gadi didimse. Taphataan umurii waggaa 20 Rasmus Haaland bara kana paawundi miliyoona 72 United seene kan abdatamaa ture. Boqonnaa booda jijjiiramee galee dhiibbaa guddaa uumuus garuu Gabriel Magaalaas gareen ittisa Arsenal jabeessee isa qabuudhaan bu'aa inni Manchesteriif buusuuf abjuutaa ture qilee nyaachise. Boqonnaa booda jijjiiramee kan galee Garnaachoon daqiiqaa 88 irratti goolii inni galchee ka olaantummaa Manchester United mirkaneessu jedhamee akka lallifame gammachuunis daangaa darbe. Deeggartoonni kubbaa miilaa ka Manchester United ka guyyaa kaleessaa dirree Emirates keessa turanii gammachuudhaan of wallaalani. Haa ta'u malee garuu kubbaan goolitti jijjiiramte sun taphaan ala ta'uudhaan goolichi haqamuu wayitaa seera kabachiisaan ifoomsuu gammachuun sekeendii 20 turte battaluma sanatti goge. Arsenaalonni waaroo salphinaa ka uffataatii turan daqiiqaa gidduutti gammachuun isaan guute. Taphicha injifachuudhaafis onnatanii kubbaa gamaa gamanatti darbatanii miira injifannoo ofitti lallabaa haala hin eegamneen gooliif abdachiifamuun akkuma yaadatanis sekendiiwwaniif daqiiqaawwan walitti hidhaanii daqiiqaa dabalataa 96 irratti qarqara irraa kadhiitamte kubbaa Rice qomatti ejjetee miila isaatiin ittichee goolii keessa buusuun olaantummaa warra Arsenal mirkaneesse. Goolii Rice galche booda daqiiqaan dabalataa xumurame warri United taphicha walqixaan xumuruuf wayita dhiibbaa uumaa turanitti injifataan Arsenal lammiin Brazil Gabriel Jesus kubbaa qophaa fudhatee gara gooliitti qajeeluun Arsenal 3-1 akka mo'atu taasise. Kanumaanis Arsenal olaantummaa lallabate. Tapha Premier League England guyyaa gaafa sanbata xiqqaa taphatameen ammoo bubbeen Premier League England irra akka ta'e Manchester Cityin goolii 5-2 burkataa isaa Fulham injifate. Taphataa cimaan Awurooppaa bara kana Haaland goolii 3 galchuudhaan kubbaa harkatti galfatee gara mana isaatti godaane. Tottenhamis gama isaan goolii 5-2 Burnley injifachuun Son injifataan Tottenham goolii 3 galchuun innillee hat-trick hojjete. West Ham Luton Town injifatee 2-1 qabxii minyooftuu 3 qooddate. Taphawwan torban arfan darbaniin tapha tokkollee osoo hin injifatamiin Manchester Cityin qabxii 12 guutuu walitti kuufachuun sadarkaa tokkoffaarra taa'ee jira. Walduraa duubaan Tottenham, Liverpool, West Ham United fi Arsenal tokkoffaa haga shanaffaatti tooraan hiriiranii jiru. Brighton jaaffaa, Crystal Palace, Nottingham Forest, Aston Villa haga sadarkaa 10tti walduraa duubaan hiriiranii jiru. Burnley, Luton Town fi Everton ammoo kilaboota torban arfan darban kana keessatti sadarkaa dhumaarra galmaa'anii jiranidha. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa.